Inni kan Galatoom biraa waa'ee adda galatoom galaana galatoom. jecha takka qofan xumura waa'ee adda bilisummaa Oromoo Walloo keessa irratti aanatu harka keessaa qaba. Zoonii kibbaata irraa fuunee zoonii Walloo kaabatti geessinee mucaa san dirooniidhaan rukutamee diroonii sanirraa fuunee yaalchifnee lixa deemee lixatti wareegame mucaa sun mucaa nama lixaati. Uummanni Oromoo uummata Wallootiin isin Amaara yookaan Oromoo miti jedhee guyyaa tokko kan inni biraa hafe hin jiru. Mucaan suni mucaa zoonii lixaati. Ijoolleen Harargee, ijoolleen Jiddu Galeessaa, ijoolleen Jimmaa, ijoolleen Uluu Abbaabor Walloo keessatti wareegamanii jiran yeroo jalqabaatiif waraana kan akkamittiin akka naannoo sanitti qubachiifne ofii kiyyaafan keessatti hirmaadhee waraana sana achirraan achi dabarsinee galchine. Kanaaf obboleessi keenya yaada miira isatti dhaga'ame akka inni fedhutti akka inni yaadutti hojjetamuu dhiisuu mala. Garuu hanga ofii isaatii dhaabni kun danda'etti yeroo sanaatiif waraana achi keessatti dirree saaqnee waraana kana leenjifne kun ragaa lafa jiru. So kanaafiyyuu dhiifama Oromoo Walloo Oromoo kutaa 11tiin tokkumatti ilaalama akka Oromootitti jecha hin taane jechuun gaarii miti. Galatoom. Galatoom hedduu takka. Akkasuma ilaalama lakki itti aansuudhaan Nur Liver Love jirta. Nur na dhageessa. Nur maayikii heebana dhiyoo na dhageessa. Ustaz Allah lebih kayak kucing dalam mana? Mana kau? Nur. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga Ustaz. Ya doye. Abi namni dia. Guddali Turkii illee hin qabu. Hayye. Ulfaadhu galatuuni. Rakkoon qaba. Ani gaafiin kiyyaa waan Dr. Abiy jedhallee dhageeffadhee ture. Hayye. Garuu akkanatti mee amma haasuyni yeroo marakkoon dhufe qofa waa'ee Oromootiif waa'ee saba keenyaa kana yoo dudubbanne furmaanni nu dhufa Oromoodhaaf. Gaafiin saba keenyaa yookaan du'iitiin hawwata keenyaa hin hafa. Mee ani gaafii isin gaafachuu barbaade jiru walumaa galatti. Waan kana akkanatti yoo duula kana itti fufne nu dhagahama. Kajechuu barbaade. Abiyyiinis yeroo rakkoon isatti kaate malee waa'ee Oromoo quban qabu. Dhugaadha. Hundi hin beekna namni hunduutu hin dhallee ni beeka yeroo rakkoon itti kaate qofa waa'ee Oromoo rakkoo Oromoo furmaata Oromoo godhuun kuni waan baratame wanni jaalarreef dubbatan suni wanni waggaa 8 har'allee dubbatame jechuun suni dhugaa. Ammoo gaafiin ani isinirraa qabu. Akkana duula kana yoo geggeessine furmaanni dhufu wayii jira. Dhageettiin nu dhagahamu wayii jira. Jechuu barbaadeetti galatumeeyye. Hedduuta galatoom. Itti aansuudhaan okay. Luurar jedhita. Luu na dhageessa. Luurar. Yeroo na dhageessa. Okay, na dhageessu. SS jirta mana keessa. Jira. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiyaadhu. Galatoomii gaarrallee taatu na ol galchite hoggaataan si jala dhufee taaf si godheetumaan kutaa. Akkasiin. Waan bareedduu jala jirtanii waan bareedduu dubbachaa jirta. Obboleessi keenya furmaata ni qabaa jedhee ni qaba. Sagalee hawaasa ifiitii ta'uun hedduu qaba. Maafiyaa meeqa hidhaan hidhatanii? Maafiyaa meeqa hawaasa bayyanachiisanii hawaasni ifirraa xoqqomaa jiraa jechuudha. Kanaafuu ni qaba faayidaa miidiyaan sagalee uummataa ta'uudhaaf itti fufaa. Itti yeroo ta'an Oromootti ashoofaa Oromoo goobana har'a faarsaadha. Har'a Oromoo jechuun hin jiru qabsaawaa Oromoo dammaqaa ija takkaan irrafaa ija takkaan rafaa. Dubbachiisa. Waan qabdanii wal bira dhaabbaddaa waan qabdanii hawaasa keenya akka baraaru. Xiqqoo qabnu. Xuuxxoon 50 waan qabdu. Mallasaan akkaan goddofetti Walloon Amaara jedhanii. Walloon ifee loluu jirti waraana dhaqee fi hoftuu ta'ee laaftuu ta'ee
Oromoon hoggaa 150 lolarra jirti. Kanaafitu Oromoo gottee Oromoo dhabamsiisee faarsee bulaa fi gartee ganaa bulaa nama ganaa bulaatuutu akkana Oromoo nyaachisee malee walloon onnee teenya keessanu jirti jechuudha. Soba namni akkana jeessanillee kijiba. Kanaafuu Oromootiyya dhaggeeffadhaa. Lollee kaabaa dhufe lola kaabaa abbaa hidhachiisee beeka. Fannoon yaagar kuraati wati jijjigaa namni ji'a biyya ammati. Tuni nu laallattu. Hawaasa keenya irratti immoo qumaara dalaganii Oromiyaa irratti qumaarri taphachuu deema nu laallata. Akkitti nu laallatu nutis karaa nu laallatu ni qaba malee dhaabaa biyya ammatiin nu laallatu. Kan akkanatti lubbuu teenyatti fi himuu qabna. Kanaafuu alhamdulillahi rabbil aalamiin hanga hayyoonni Oromoo jiru nuti sagalee uummata keenyaatti si taanaanis ni taasiftu. Dhaggeeffadhaa isiniif hima. Dhaggeeffadhaa ilmoo amata 7 amata 8 ta waraanaan hin gahin ta haati qoraaniin guddiftee qoraaniin barti keessaa nuti faan akka loqoda argeeti mootummaan dhufaa dabraan akka nu miidhaa ture beektu. Barnoota tokkollee dhabnee mallasaa keessaan gara ijoolleen keenya baratte. Dhugaa rabbii walitti himna. Adda bilisummaa Oromoo taseeteetu qubee san fidee facaasee onnatanii waan san nu dalaganii jechuudha. Arrallee fitti himuu qabnaa jechuudha. Warri Abiyyi dhaadheessitan. Soba. Namni dirree dhawaa marii dhiyeesse. Namni Finfinnee marii dhiyeesse. Warra soddaasaa gammachiisuudhaaf shira Oromoo irratti taphachaa jiru gabba hajaaniiti. Mana marii keessatti Oromoo keessaa gayyaasaa jiran mataa qabanii gubbaarraa dhufe jedhanii dhageeffadha. Iccitiin jirtu taanaa dammaaqa. Warri faarsee bulaa warri garaa guuttatanii Oromoo dhabamsiisaa jirtan guyyaa tokko Oromoofis ni bari'aa jechuudha. Bara qubeen jirtu dhiisi bara qubeen hin jirtu dukkaneessanu ija guduunfanneeti. Oromoo asiin dabarsaa achiin qochiisaa achiin diina duraa baasaa turre jechuudha. Annama gaafa bilisummaa Oromoo dhaabasan illee beekuu jechuudha. Kanaafuu Oromootiyya. Irratti namni qabnu akka Jamaal kanaa fi akka Jowaar Maammadii fi Marroo Dirribaati. Qabadda. Dhaaba kana walitti harkisaa walitti fidaadhaa. Oromoo tan walitti harkisaa walitti fidaadhaa. Dhiibbarra godhaadhaa. Namoota biyya keessaa illee ol ka'ee dammaqee haafirraa if baraaruu lubbuusaa. Lafti teenya gurguramte. Taaniin Somaalee nu naqe. Taaniin Amaara nu naqe. Taaniin fannoo nutti hidhachiise. Taaniin Tigreen dhawajee Tigreen nu kaase. Taaka jaalatu fi Tigreen akka obboleeyyanitti haa wallaallu. Nuufi Amaarilleen akka obboleeyyanitti haa wallaallu arraboota. Isaatiitu waan kana hunda nurra kaaye. Tokko gammachiisee halkan dhaqeeti mana farsooti Tigree Amaara sossoba. Guyyaa Oromooni yaa dirree dhawaa Oromooti ja'a. Somaaleetti haasuudhaaf warra hidhate hanga funyaanis sadaqaa biyya Suudii irraa guurrate Oromoo irratti hidhatee jechuudha. Gargaarsa biyya Saudi Arabiyaatiin Somaaleen akkatti hidhatte Oromoo fitaa jirti jechuudha. Kanaafuu eenyu nu fichisiisere? Qabadda Abiyyi Ahmadiin nu fichisiise. Fannoon nu fixan jirtu, Tigreen nu fixan jirtu. Kanaafuu gaafa mallasaadha. Dhuguma rabbiitti mallasaan. Ahmadii fuula namaa dhaqee fuula faranjii dhaqee sadaqaa nu kadhate. Harargeen bar sadaqaadhaa kadhachuu jirti haati Oromoo Harargeedha. Mana isiirraa buqqaate. Ijoolleen Harargeedhaa faarsee bulaadhaan rashanamaa jirti bara. Ijoolleen walloo akkasirra rashanamaa jirti. Harargeen akkasirra Wallaggaan, Jimmaan, Arsiin, Shawaan maal taatan? Sobaatiin kijibdaa faarsee bulaa har'oota. Dhuguma rabbiitti nuti walloon onnee teenya keessa jirti. Humna dhabneellee bira dhaabbachuu dadhabna. Kanaafuu Hedduudha galatoomi dhugatti waan gartee hundi keenyaa'u akka yaadannootti illee dhaga'uu qabnu gorsas yaadaas waa hundaa gartee nuhannaa jirta. Shamarran biraas gartee akkanatti isinit dhageeffamee dhiyaattanii yaada keessan dhiheessuun hedduudha akka gartee barbaachisaadha polotikaa Oromoo keessatti qabsoo Oromoo keessatti. Akkasumas sanitti warreen gartee nu daawwachaa jirtan dhageeyaa jirtan harka keessanii taaptaap godhuu hin dhiisinaa koppiliin godhaa sheer godhaadhaa. Egaa dhugatti gartee waan jajjabdu waan biyya teenya irraa haasawaa jirra yoo gartee nuti waan biyya teenya nu dhageeffamuu dhabe namni biraa gartee kan itti dhageeffamee nuuf qabsaa'u hin jiru tana gartee qoonni matatti nurra jira tana beekaa wanti keessanuu akkasumas sanitti itti haasuudhaan no obsi ana obsi. La, que será para tu jira. No, será para tu jira, obsiga. No. Esa garos amma galana mal kan jet.
Eessatti namni wallaggaa nama walloo keessatti deema. Boodaan si ol deebisa. Lal namni gartee heera mana kanaan beekne heera mana kanaa bara. Okay, mana kana keessatti carraa siiviin kan eegaan siin jee carraa siiviin kanna garuu immoo mana kana keessatti gartee heera mana kanaatis eeguun gaarii. Okay, lal hoguu gartee sittiin deebi'u hoguu siin jee kun dhaabu siin jee dhaabbadhuudha qabdaa akka gartee mana biraatti heera cabsitee yeroo hunda haasawuun hin jirtu. Nama hedduutu gartee laayina sirrii jira nama hedduutu harka baasee eeggasuu jira. Namni hundinuu gartee ol seenanii hafuura baafachuu qaban. Yaada feetan dhiyeessa. Feetan mootummaa deeggara, feetan warra gaara keessa jiru deeggara, feetan gartee lubbuu teessan qofa deeggara. Rakkoota kallee hin qabu. Nuti ammoo warri irraa haasawaa jirru haasawuu gartee irraan tana piraayim ministeertii Itoophiyaadhaa godhe irratti san irratti xiyyeeffadhaadha yaada keessan gartee nuti rakkoo hedduu qabna biyya teenya keessatti. Rakkoo gartee qabaachuun nuun hin baane. Namayyuu rakkoo qaba. Rakkoo tanarratti immoo furmaanni gartee akkamitti argamuu qaba. Piraayim ministeertichi wanni inni godhu jiru maali? Kun hundinuu gartee haasawni irraan tana inni godhee jiru rakkoo tana furuu jiramoo? Rakkoo tana jabeessee itti fufuu jiramoo? Walleenu gartee rakkummaan tunuu eegi gartee inni aangoo rabbee tana jabaachaa jirti. Kan hunda gartee akka yaadaatti irratti gartee haasawuun barbaachisaadhaan siin jira. Itti aansuudhaan Madiinaa jirta? Na dhageessaa? يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا مامتي. الحمد لله. بقى جرنا كأنه كيسيف قالتهم الفادو. ما تكلم. أنس يا دكي يندبردا جرك أورتي نموت ما ديكرني بيأتي كويسي دبردا كي أشوفه حاسة مميز منستيرا دبرتي دبردا. Deeggartoota famoo yaadni kiyya naamusa qabaadhaa jechuun hin barbaada. Naamusa yoo qabaatanii even namnumti yaada ati deeggartu yoo hin deeggarre kabajaan nama dhaggeeffataa. Sanuu namni guddaan namni silaa hin jira miti beekumsa irraa argannaa yookaan. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maakii fechuu fi Umar. Tole, itti fufu. Asumaanuu naamusni hedduu isin dhiqaataa baradhaa yoo deeggartan sababa qabdanii at least yoo like faayidaa dhuunfaa keessanillee ta'e garuu kanuma wajjin ammoo akka namni madaaras soqidda nama firfirsuu jedhan san akkuma jiru ta'e sanuma wajjin naamusa qabaadhaa isin jedha asumatti dhaabsisaa kasanii kawaayee muummicha ministeeraa inni dubbate kanarratti ammoo like jookiin kan kee hingayaa jechuun barbaada akka yaada kiyyaatitti. Maaliifi inni addaa miti kan aangoo kan argate almost waggaa 9 deemaa jechuudha. Waggaa 9 keessatti waa inni nuuf dalage arginee jirra. Wanti amma inni adda dubbii afaan mimmi'eeffatee haasa'eef jecha nuuf jijjiirama jennee isa jala yookiin ammoo like ejjannoo keenya jijjiiruuf tokkoyyuu hin jiru. Maaliifi Oromoon nagaa hin qabu. Qe'ee isaarraa buqqa'aa jira. Hawwanni teenya bu'uu jirti. Ilma namaa ajjeesanii bishaanii darbaa jiranii. Tumaa giddii waraana ergaa jiranii. Bilisummaan nuti arganne kamii? Okay? Bilisummaan takka hin jiru waan ta'eef jecha haasofni kan kee wama takka wanti inni nuuf fidu hin jiru. Oromoon wanti inni godhuu qabu mootummaan kun nuu ta'ee hin jiru nuu ta'ee hin jiru. Hundumtuu irra walii gala yoo faarsee bulaa fi namoota inni waliin paartii qabu ta'een alatti jechuudha. Amma namni hundumtuu gaafa obboleessi isaa ajjeefamee like bishaanii darbamu akka maaltu itti dhaga'ama? An bilisoomeera jedhee gammachuu itti dhaga'ama? Gaafa namni nagaa hin qabu namni magaalaa keessa nagaa hin deemeen galu. Okay, namni gaafa namnumti tokko ala jiraa dhaga'anii nama wayii qabanii birrii as fidi jedhaniin. Okay, namnummaa ati beektu jechuudha. Dura ammoo Oromootu akkana nu godhe jennee Oromoon walii galee qabsaayaa ture isa adda yookiin ammoo nu qoosu kana nuuf fide jechuudha. Ati listi gaafa duraa Oromoon sagalee qaba. Okay, adda hoo sabni biraa Oromootu nu akkana nu godhe ara jedhee ija addaatiin nu laala. Addunyaa illee bilisoomteetti jedhee Itoophiyaa keessatti rakkoo hin jiru jedhee even like duri maal jedhama? Hawwanni maal jedhama harka qalleeyyii waamama jedhamee zayitii minaamin waan garagaraatu namaaf kennamu. Amma wanti tokko hin jiru. Itoophiyaa keessa oh my god like an bilisuma namnumti kun uummata hirribaa ka'a jechuun hin barbaadan. Eessa biyya kam keessa jirtanii eessa keessatti bilisoomtanii bicha anaaf gaafiidha.
So kana waan ta'eef jecha nuti akka dubartootaatitti waan isin nurraa barbaadan isin cinaa jirra nuuf jabaadhaa ija keessan banadhaati bilisummaa nuti barbaannu ta'uu gaasan takijibaa tafaarsee bulannu hintu ta'u sun taane tasirrii san barbaanna isiirra nuuf jabaadhaa isinin jenna thank you galatoo. Iddoo takka galatoome dhugatti yaada babbareedaa qalbii takkaan gartee namayyuu qabbaneessiteeti jirta akkanumatti yeroo biraatillee dhiyaaduutii nuu dhiyeessi itti aansuudhaan bakkalcha reefuun tana yaada wayii gartee karatti si mure hin xumuranne na fakkaata dhiyaadhume yaada keessan achirraa eegaleetumatti. Galatoomi baay'ee galatoomi ani Oromoon hoo bilisoomtee lafa qubatuu maattis fursaa akkanaa walii kennitanii caa kana jalatti namni wal gaafatee yaada ofii himatee fedhu mootummaa gargaaruu qofa odoo hin taane waan afaan nama qulqulleessu tokko jira siif galtii ati ilma baha biiftuti afaan kan kee loqodaa irratti hoggaa si dhagahu namni hundi ani hoo mootummaan gargaara qofa odoo hin taane nama lubbuu ofii tanaas baraaruu fedhu jira haalli hundi si hagalu waan saniifi jechuudha gargaarsa qofaa mi bakkeettoo dirqama adda addaatu jira kaniin isiniin jedhu baay'ee kaniin barbaadu akkana bahaadha nama yaada agarsiisu nama yaada ofii kana akka himatu maaltu maalii jee akka wal gaafatu marii takka akka kana godhu meediyaa takka gadhaabadhaadha afachuun keessan kun baay'ee gaarii yaada gaarii amata meeqa jala jirra hin dadhabnu waliin jirra wal gargaarraa wallaalaa keenyas kan hamaa dubbatus wal gorsinaa nama beeke meediyaa ummanni kaabaa warra afaan hin beenne magaalaa keessa nama takka darbee hin beenne ofitti butee of qabee uffannaadhaan of fakkeessee caa jala jirutti of jalatti qabatee waa isaa ofitti uffisee walii uffatee wal kaasee harkaa wal qabatee deema. Keenya namni afaan Amaariffaa kana tottoshuu hoo'aa afaan Ingilizii tottoshuu hoo'aa afaan Arabaa tottoshuu wanti sun hundi maalirraa ka'e wal tuffii. Waltuffiin hin jirtu afaan beenu wal haa gorsinu caa kana jalatti ammas namni dhufee haa himatu waan barbaadu namni jecha adda waan garaa qabu kan himachuu danda'u kan irraa eessattiin himadha mee akkam je'eetiin maal baafadha kan jiru jira baay'ee naaf galatoomadha ani kan hin jeen kan walloo saniis mee akkuma tanaan dura abbootiin teenya kan amata 700 fi 600 fi 500 duratti jala jirtu kan waa'ee ofii ciraa keenya gad hin dhiifnu oromtoota teenya kan walloo keessa hurruma keessa jirtu san hurruma jechuun hurruma bosona odoo hin taane hurruma aduwwii karaa lamaa karaa sadii karaa afurii jedduu jirtu jedhanii harka laatanii jajjabeessu turanii baay'ee galatooma lafeetiyyaa ilmaan goototaa ilmaan hayyootaa haftanii lafa jirtanii amma wanni nu sarde baay'ee afaan wallaalu jirra eenyutu keenya eenyutu alagaa walii wallaalle namuu afaan takka dubbata kan nu miidhus kan nu tolus walii wallaalle sanumatu miira adda addaa keessa nama gata ilmaan biyya kiyyaa lafeetiyyaa namata 30 siyaasaa kana jala jira inuma naagamte honon dubbadhe illee miira keessa honin galelleedha yaa ta'u malee immoo abaawoon ni jirti ni gargaarti sabni kiyya leenci boorataan ni jira leenca boorataa nu keessa jiru san jira nama waa balleessitu isaan jedduu jira isaan keessa jira ol bahaniiti gocha abaawoon tiyyan goone gocha hayyoonni kiyyan goone gocha gootonni goone warra godhu jira isaan keessa loohee dhufe ummata san keessa loohee dhufe kaabuma keessa warra walitti qabatan haa ta'u nama dhufee afaan isaanii fakkaatee keessa loohee waa balleessu haa ta'u ni jiran leesh maaliif hin jirre dhugumatti jiran nu wajjin jiran nama walloo wajjin jiranii ani walloodha inni sarargeedha kutaa 11 keessatti ani nama hiddaa fi morgahaati jechuudha siif galaa afaan oromoffaa akka gaariitti namni tokko kan haasaa jecha beenne jira kan jecha dubbachuu wallaalaaf waan biraa keessa isheen waan biraa tuqu waan san hunda barbaachisu waliin jirra harka garaa jalaatiin deema namni qolaa wajjin dubbatee nama beeku hayyuun qolaa wajjin hoggaa dubbatan namarraa beeka waan hunda ol baasuun barbaachisu ni jira ijoollee jirtu sanirraahis kennamuu fi qaba gorsi adda addaa namni achi keessatti waa quba qabu badii fofokkattu booda gurra nama yakkitus akka godhamne akkuma kanaan dura obsaan akka wajjin jiraannu
guyyaa namni keenya akka jiru koomee gubbaa dhaabbateeti hamarra koomeerra taa'eeti eeggachuuf jira. Barnootaaf mirgan qabu. Qotatellee galfachuuf mirgan qabu. Haalli itti jiru haala leenca muka keessa taa'e waa ofirraa goomessuutti jira. Sanumaafuu baay'een isin galatoonfadha Oromootiyya. Ani kan keessaa kan alaan jiru baay'een isin jaaladha. Baay'een isin jaaladha. Dagaagee jiru. Hedduu takka ulfaadhu nuti illee hedduu takka galatoome yaada babbareedaa kana kana nu dhiyeessuu keetiif yeroo biraatillee oggulaa fi jirru seeniiti akkanumatti gartee qophii teenya irra dhiyaadhuun siin jaa itti aansuudhaan muubaa jirta na dhageessa. Jira assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaa waan baay'ee dubbatanii amma haga dandeenye waan babbareedaa dubbanna jennee yaanna. Namni jaarraa kana keessatti rakkoo uummataa kana osoo argu rakkina buna bitatee namni dhuguu hin dandeenye kana keessatti mootummaan keenya kingidha jedhanii haasan kana keessatti alaamaan qiyamaallee kalaa'uu oolu jedheetini yaada. Haa ta'uti as deebinee waan muummichi ministeeraa haasayanirraa waan tokko yoo dubbanne warroonni qabsoo Oromoo kanaan duratti jaaraan abbaa gadaa waaqoon guutuu fa'aa gaggeessaa turan keessaa gahee hin qabne ummata qabsoo san harkaa faalleessuudhaaf qabsoo isaan qabsaayaa turan san harkaa ummata keessaa balleessuudhaaf waa hedduu haasaatiin jiranii. Maaliif yoo jette qabsoo ummata Oromoo duraanii kanneen keessatti yoo laatu bara jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu fa'aa walitti dhufanii tokko ta'anii waliin qabsaayaa turan. Bara sanitti warrooti nugusa ta'anii kingi ta'anii bulchuu danda'anii haa ta'uti ummata kana wajjin waa walitti hidhatan qabaanneef har'a dhammootu ummata san qabsoo isaanii sana kaafaleessuudhaa fi waggaa 150 maarree taatanii akkana taataniitiin har'a hanga har'aa waan takka keessa jirtanii homaa fiduu dandeettanii kana jechuun namoota tuffii ummata kanaa qaban argisiisuudhaaf wantoonni akkana dubbatamaatiin jira. Inni lammaffaa qaala'insi baay'ee tokko ulfaateetiin jira. Qaala'insi ulfaatu keessaa namoonni gibira kafaluu dadhabanii duraaniin ammatatti maraa takka kan kafalan amma ammootu ji'a sadiin gibira kafalaa jiranii sanirraan xixiidhaan dabaluudhaan gibira kana namni kafaluu hin dandeenye bara kana haala jiruu fi jireenya uummanni bitaa mirga isii wallaaleetiin booyaatiin jira. Namni martuu hin beeka. Ilkaan ofii addeeffatee miidiyaa irraa kolfee waan akkasiin kolfaa wayita miidiyaa keessaa baheetiin mana ofiitti deebi'u nama mana ofiitti galee booyaa jechuudha. Waa bitachuu hin danda'u, waa gurgurachuu hin danda'u, zayitii bitee galuu hin danda'u. Kanaafuu jireenya akkasiiti. Inni lammaffaan waa'ee goobana daaceetii fi waa'ee jaagamaa keelloo haasamaa ture keessatti nuti harka itti muramnee harma itti muramnee isaan duratti faarsan nuti damootu madaa keenya tuqanii haa ta'uti gizeen hin dhufaa mootummaan gizeef bulchaa ummanni gizee maraayu jiraataadha mootummaan taraadha kan ammootu waan dagatamuu miti barreeffanneetiin lafa kennaa jechuudha. Homaan fiddanii rakkoo miti gaafni waa dhufanii deebi'a namni waan kana har'a agartee kaleessa moodeen gaddaa kan Harargee keessatti milishaa dirqama irra kaayanii milishaan tokko nama 4 fiduu qabda jedhamee dirqamni irra kaayame waraana adeemu jechuudha. So mucaa waggaa kutaa 12 baratu mana barumsaa keessa qabuutti deeman mucaa jalaa fiigee dhahaniitiin ajjeesan. Kana jechuun damootu warri bilisoome ani ka gaafina ta'e warri bilisoome nu gabroomsatanii nu gabroomsitanii ofii bilisoomtanii wanni na ajaa'ibe kana numarti kennaa waliin qabsoofne gaafa qabsoofne hiriirallee waliin baane karaallee waliin cufne gaafiilee takkitti waliin gaafataa dhufne warri amma bilisoomne jettan nu gabroomsitanii qaala'insaan nu ajjeeftanii akka nu waa bitachuu hin dandeenye nu gootanii waraana dirqamaan nu ooftanii mana hidhaatitti nu guurtanii isin bilisummaa akkamii bilisoomtan moo bara mallastoonnoo takka birrii lamaan bitannee buna dhugaatiin turre har'a birrii 200 bitataatiin jirra. Sidanu bilisummaa bara mallassantu nu dabbaree gabrummaa bara abiyyiitti dhufne moo ani dubbiin naa galuu didde. Sila bara saniyyuu akkanatti hin gabroomne akkamitti amma akkana ta'uu dandeenye warri bilisoome kun nu gabroomfattanii ofii bilisoomtanii nama meeqa bilisoome hoo nama meeqa gabroome hoo ana ka gaafii jajjabduudha haaftee warri mana keessa jirtan gaafii obboleessa keenya agartee dhageessaniiti jirtanii mee barreessa warreen as keessa laal warri chaanalli kun amma isiniif haaree ta'e mana kana keessa warri gartee arrabsoodha irratti xiyyeeffatan yoo jiraatan ibsirreessa nuti gartee mana kana keessatti arrabsoon akka hin jirretti
akka gartee warreen yaada qaban yaada isaanii namatti gartee himachuu barbaadan takka gartee marii godhuu barbaadaniif as jirra akkasitti gartee dhiyaatanii asirraa yoo gartee waa baruu hin dandeenye taate nama arrabsineeti hamilee isaanii cabsina takka gartee isaan kana dogoggorsiifne jettanii warri dhiyaattanii yoo jiraatan ifiifuu dogoggortanii as dhuftanii takka gartee akka gartee isin hin hidhamnetti ifirratti eeggaddaadha. Gara biraatiin ammoo gaafii obboleettii keenya isin gaafate kana deebisa. Akkasuma sanitti warri gartee harka keessaniin taap godhaa hin jirres taap godhaadha. Koppii linkii godhaa, sheer godhaadha isiniin jenna. Galatoomii obboleessa keenya muubaa itti aansuudhaan alatti eenyu jira? Burqaa na dhageessa? Burqaa maayikii banadhu. Burqaa Gursum yoo na dhageesse. Okay. Burqaan sagaleedhaan hin jiru. Umar jirta? Ayya jira galatoomii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akka dubbiin jette jedhan sani